yeroo sana kaffaltiin addaa hin jiru. Aballiin keenya meeqa akka ta'e beektaa? Qarshii 18 birrii 18 jechuudha. Nyaanni keenyas hundi keenyas isuma. Mindaan keenya isadha jechuudha birrii 18 naanna'aa waan. Aadde Bashuu jedhamti. Haadha gaarii, haadha hunda wal qixa laaltu, haadha gara laafettii turte. Achi itti aansee immoo gumaa calqabne. Gumaan immoo innaa calqabnu lakki abbeenuu isa gara laafettii malee isa kanan dandeessu jedhan haadha biddeenatiin. Ammas obbo Diimaan yaa jijjiirrattu kaarakteera ishee duraan gaarii yoo taate hojjetteerti. Amma immoo kanarratti ilaaluun qaba. Kamii dharee taatu ta'uun hunda ta'uudha malee jedhan. Yoo dadhabde nan jijjiiraa yaa hojjettu jedhan. Isas nan shaakalee gumaayyuu nan dhibne innis. Niitii hamtuu sanas inuman ta'e. Kanarratti aartiin akkana keessatti horatee anis isa wajjiniin deeme na fudhatee deeme akka galaanaa. Bara 1987 calqabe aartii. Egasii inuman itti jira. Karaa tiyaatiraanis, fiilmiidhaanis, BCGdhaanis, reediyoodhaanis inuma walumaan jirra jechuudha. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Garaan na hammaata keessi koo innaan waan durii yaadadhu. Maaliifi jaalalli yeroo sanaa, dheebuun aartii yeroo sanaa, akkaataan nuti itti hojjennu iddootti shaakalluu hin qabnu, iddootti hojjennu hin qabnu, takka bataskaana deemnaa, akka saree ari'amnaa, wal ga'anii dhufanii warri Oromoo kun, dhufanii warri Onag kun nuun jedhu, maqaan keenya hin tolu. Waa sana hunda dabarsinee obsaa naannaan goromsaa akkuma jedhamutti. Kun Jimmaa dhufaa, kun Hararii dhufaa, kun Shawaa, kun Baalee, kun eessa hundumtuu bakka aartiidhuma dheebuudhuma aartii kanaa ba'ee kan ol ga'edha yeroo dhangaasan. Kanaafuu jaalalli maatii innaa sana kan jiru baay'ee si gammachiisa. Calqaba akkasuma calqabne kaffaltiyyuu hin qabu. Maaliif akkanatti diraamaa akkanaan hojjannee jennee waliin mari'annee calqabne. Ani waggaa 18 moo 19 ta'eera gan hojjadhe. Torbanii wal agarra. Torbaniin hojjannaa. Maaliif hojiin abbaa jaamboo baay'ee jaalatama. Rakkina uummataati kan dubbattu. Hanamma rakkina uumame zayitiin hin jiru taanaan zayitiin torban kana maal ta'eeti kan bade. Akkas godhameeti. Hin gurgurama soo ta'e. Foorjidiidha soo ta'e. Akkas ta'eeti. Kan jiru ifa baasta. Wanti si nuffisiisu hin jiru. Egaa kanan jechuu barbaadu dubartoonni akka kootii saalfattanii yookiin qaanoftanii lakki ani kanan hojjedhu. Wayyoo ani akka abbee sana hamtuu ta'een fuulduratti hojjedha. Ani akka abbee sana akkanatti afaan baaseen hojjedha. Garuu tuun ta'eoo jedhee kan jettanii kan hawaa jirtani hin danda'ama wanti hin danda'amne hin jiru. Gadi ba'aatii hojjedha. Waan keessa hin jiru. Hawwii keessa hin jiru. Dandeettii keessa hin jiru. Ba'aatii hojjedha.